ani yoo heerume isinitti sinni mulle yoo heerume isinitti sinni mus miidiyaa irratti si fidus jaarsa kiyya kana booda ufillee irraa bada miidiyaa irraa yoo bade immoo heerumteettaniitiin yaadan gara sin naqina Miidiyaa irra heeruma amma miskiina wayii karabbii wayii ilaalee gizee daasbooraa ta'ee biyyarraa karabbii wayii ilaaleetiin fida malee durree asirra jirtutti hin heerumu. Durree miidiyaa kanarra oolte bultutti hin heerumu kana booda. Obboleessa kiyyatti shaashee dhugaamu dumaashii ya asitti miti gizee argitan kaayirootti osoo hin taane inshaallah kanaadatti agartan. Dhugaan seenaa garuu yoo badee jedhe waan ani heerume nan seenaa. Wanti isinii galuu qabu wayitaan bade ni heerumte mufroonii jettanii yaadanii fagaatinaa ishee. Dobbi maa jette obboleessa kiyyatti? Amma nama 800 subhanallah anuma waraabifte sanii miti amma laaf gooliin haguutanii xayyaara irra kaadhe laaf gooliin haguuta amma waa argitan naasosiistanii afaanii baasuuf deemtanii Dobbi ayyaqa nama miidiyaan fayyadamne yoo ta'e rakkoon qabu walii galla. Nama 800 taabtaabiin hin jiru mee taabtaabii 100 gahaa ishiiti sila. Dhufe kinoo dhufe foozii akkasuma sheeritti gootanii fiddanii miti. Ay isin birmata. Dobbi shaayyee taate bakka. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhufe wallahi nama kana ni kabajaa ni jaaladha. Waa walii heerumu hin seenaa garuu yoo rabbi waliin qoode immoo itti heeruma rakkoon qabu. Waa'ee namaa dhiisaa jalatti waa'ee reedii dhiisaa waa'ee reedii raasaa galee mana galee dhiisaa dantaa isaati. Waa'ee isaa jalatti hin katabina waa'ee kiyya na gaafadha. Itti heerumii immaa dhugaadha yoo rabbi waliin qoodee jedhee fageenya rakkoo hin qabu. Itti heerumaa argee rakkoo qaba. Jaartii hin dhabu garuu jaartii qabaachuun nama. Yaa uummata kan amma laaf gooliin hanguuttanii wallaahi uummata miira keessaa bayaa. Argitee miti yaa foozee fu'ee. Yaa uummata kana dhuguma miira keessa nama garuu warroonni akkasii arrabsasuuni akkumatti ta'a danda'eetiin. Naafi shaan dhuftee afacha naafi olii fataa jenna koottaa seenaami amma gastii isin naqaafacha. Gastiin kiyyaa maal ta'e naafi xayyibaa. Maasii harkatti anaa kee haa dhokko. Sagaleen kee Laaya. jara namee koppiliinkii godha shafa kan qat godhee dhaabe daa'imattiin jala yaa rabbi Daamatti qabeetti dabalatanii qoy. jara namaa rakkoo hin qabu dhiiga fuudhee itti ta'uun ilaala. Rama sagaleen kiyya.
kolfisiisuuf hin giddimaan na kofalchiisuuf hin deeminaa ka. Giddimaan na kofalchiisuuf hin deeminaa. Isaan kaleessa liivii seenii tokko waraabanii tokko narratti maal jedhee dalagee yaa bismillah. Amma nama 500 kana keessa laabi goolii naan guuttanii mi'aan gahu waan an jedhu caqastan. Na waraabina ammoo maaliif na waraabdan qoyaasi? Duraan birnan waraabdanii amma garuu na daffartanii jirtan dhugaa. Aamin sitti haa toluu firoo. Firoon har'a abbaa hojii bashannanaa jira ka. Mirga isallee eeguu waanuma jiruu mitiire. Qalbii daa'imaa, sammuu daa'imaa eeguun waanuma jiru waan ta'eef abbaa bira jira firoon. Osoo beektan immoo nan gaafatina. Amma laaf goolitii anaa guutaa. Silaa duraanuu ni bareeda malee ayi duraan akkanatti liiviin ba'u biran duraan kabajaan mana keessa teennaa duraanii. Akka liivii siin dhufuu inni siin dhufuu ani siin dhufuu biyyee takka kan muka dawwalu saafa. Kabajaan ta'aa ture. Ammallee garuu kabajumaan jira. Gizee hunda mi'aanaa gizee hunda dhufu naagartanii mi'aanaa gizee hunda dhufee sadaqaa kadhatu naagartanii. Gizee takka hojjabaatti. Gizee takka dhufa malee hin kaasinii maasi jedhemu. Ammallee amala kiyya hin jijjiiranneen akkuma duraanitti dhugaa. Hin jijjiiradhu. Amma waan naasa udhiisati silaa kuwwan kaameraa na jalatti qabee ta'a. Laaf goolii naa guutaa. Xayii baateessee na laaltaa na dhungadhu jenna. Dhugoomsa. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. duraanuu ni bareeda be duraan maa seetanii akkanatti liivillee hin dhufuuni sodaadha. Deebi'ee furdoo ture duraan. Furdoo ture. Qaamni homaa miti ni deebi'a. Waan ta'eef namni of furdate nama guddaa wayii isinitti fakkaachuu danda'a. Guddoo wayii na seetanii miti duraan gizee ani suuraa duraan tanaa ol malee asii gad na agartu guutuu isaa na agartanii hin beektanii bir. Duraan jechuun morma kiyyaa asii oli malee na agartanii hin beektan. Duraan furdoo ture dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko. Garuu waggama takka keessatti. Ani furdina sanis hin feene garuu gizee sanii yaaduu. Nyaadhee dhugee rafuu malee. Ammallee wanti na yaachisu hin jiru. Kanaaf amma dubratti deebi'e kanaaf. Amma mushurraa ta'e amma durba. Kofalina natti. Komentii keessan laalee fataa idhaaraa biraan. Waan namarra teettu tana hin fedhu yuweera. Mucaa argee miskiina wallaalaasi. Iskiree manatti hin kennina. Eessa jiraa yuween maqaa isaa sila fu'eedha moo fu'aade sila. Hin beeku isheeritti godhaa fidame har'a gastii isa wajji fataa jedhaa iyyuu isa wajji haasaa. Isa wajji haasee isin bashannansiisna. Yaadan kara Su'uudii. Isheeritti godhaa fidaa dhugu. Firoommeetii. Itti heerumii. Dhugaamu.
Harargee galuu bakka galuu Harargee anamma dhugaa dubbachuuf osoo heerumeeyyuu miidiyaarra hin fidu jaarsa kee miidiyaa marra fidu maaletta wayita heerume jechuudha lakkii nuu maaliif nuu jettan qacalee anaa dhuf hin fidu miidiyaarra hin du'a malee anamma dhugaa dubbachuuf biyya kanatti heeruma sin qabu yaada sin qabu bakka yaade ga'ee mucaa kiyya bakkaan gaadhee achi booda ni dhaqqaba ni heeruma suuta hidheetti ni heeruma rakkoon qabu jimmaa kootu dhugaamu gumaa keessan baasoo bakka ijoolleen Arsii morkaaf Arsitti heerumii morkaaf jedheemu maa Arsii amma dhiisamee waan argita silana waraabuuf waan argitan na haasofsiistanii bir nama rabbi sodaattanii sila nama heerumii dhugaamu jimmaa kootu afaan maaliitii walii galanii ni kaanaa godhan osoo dhaqe shaashee heerumtaa ani yoo heerume isinitti sinni mullee yoo heerume isinitti sinni mus miidiyaa irratti si fidus jaarsa kiyya kana booda ufillee irraa bada miidiyaa irraa yoo bade mun heerumteettaniitiin yaadan gara sin naqina Ira miidiyaa irra heeruma amma miskiina wayii karabbii wayii ilaalee gizee daasbooraa ta'ee biyyarraa karabbii wayii ilaaleetiin fida malee durree asirra jirtutti hin heerumu durree miidiyaa kanarra oolte bultutti hin heerumu kana booda obboleessa kiyyatti shaashee dhugaamu dumaashii ya asitti miti gizee argitan kaayirootti osoo hin taane inshallah kanaadatti agartan dhugaan seenaa garuu yoo badee jedhe waan ani heerume nan seenaa wanti isinii galuu qabu wayitaan bade ni heerumte mufroonii jettanii yaadanii fagaatinaa ishee dobbi maa jette obboleessa kiyyatti amma nama 800 subhanallah anuma waraabifte sanii miti amma laaf gooliin guutanii xayyaara irra kaadhe laaf gooliin guuta amma waa argitan naasosiistanii afaanii na baasuuf deemtanii dobbi ayyee akka nama miidiyaan fayyadamne yoo ta'e rakkoon qabu walii galla nama 800 taabtaabiin hin jiru mee taabtaabii 100 gaa ishiiti sila dhufe kinoo dhufe foozii akkasumas sheeritti gootanii fiddanii miti ay isin birummata dobbisha ayyee taate bakka waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh dhufe wallaahi nama kana ni kabajaa ni jaaladha waa walii heerumu hin seenaa garuu yoo rabbi waliin qoode immoo heeruma rakkoon qabu waa'ee namaa dhiisaa jalatti waa'ee reedii dhiisaa waa'ee reedii raasaa galee mana galee dhiisaa dantaa isaati waa'ee isaa jalatti hin katabina waa'ee kiyya na gaafadha itti heerumii emma dhugaadha yoo rabbi waliin qoodee jedhee fageenya rakkoo hin qabu itti heerumaa argee rakkoo qaba
Jaartii hin dhabu garuu. Jaartii jaartii qabaachuun nama yaa uummata kan amma laaf gooni naan guuttani wallaahi uummata miira keessaa bayaa. Argitee miti yaa Foozi fu'e. Yaa uummata kana dhuguma miira keessa nama garuu warroonni akkasii arrabsan suni akkumatti ta'a danda'eetiin. Naafi shaan dhuftee afacha naafi olii fataa jenna koottaa seenaame amma gastii siin naqaafacha. Gastiin kiyyaa maal ta'e naafi xayyibaa. Maasii harkatti. Anaa kee haadha okko. Bro. Daman kulaya. Jara namee koppiliingii godha shafa kan qat godhee dhaabe. Daa'imattiin jala. Yaa Rabbi Damattii qabeetti dabalatanii qoy. jara namaa rakkoo ni qabu dhiiga. Fuudhee itti ta'uu waliin ilaala. Amma sagaleen kiyya.